kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoodaa akkam jirtan baga nagaan nu eegdan isinin jechaadha. Qophii har'aa jalatti waa'ee miidiyaadhaa takkaafuu sabquunnamtiitiin xiqqoo isinitti tuquu fedha. Addunyaa irra keessa jirru keessatti miidiyaan yookiin meeshaan sabquunnamtiidha. Saba tokko, ummata tokko, biyya takka gargaaru odeeffannoo adda addaa qullaa osoo hin ta'in fedhii isaaniitiis addunyaan akka beektu akka hubattu gochuun hojii guddaa irraa eegamu keessaa tokko. Har'aan tana addunyaa irratti akkuma agarrutti biyyoota xixiqqoo irraa ka'ee hamma biyyoota gurguddatan keessatti miidiyaan takkaafuu meeshaan sabquunnamtii tan walaba ja'an jirtu natti hin fakkaattu. Irra deebinee xiinxaluu dandeenya. Miidiyaaleen gurguddoon har'aan tana addunyaa irratti argaman dhaamsi isaan dabarsan, tamsaasni isaan irra deeman, xurreen isaan ummata isaaniitiif ittiin dabarsan maal akka fakkaatu kan ija keenya duratti daawwachaa jirru. Biyya kana keessatti ifa qubanne booda uummanni Oromoodhaa miidiyaa takkaafuu meeshaa sabquunnamtii adda addaa horachaa jirra. Tunis guddinaa fi jabina tokko. Hedduminni miidiyaadhaa akka namoonni garuu hin jaanettiif bu'aa hin qabu adda faffaca'uu irraa bakka takka yoo deebi'an hoo yaadni jedhus calaqqisaa jira. Wanni asirratti hubachuu qabnu hedduminni miidiyaadhaa faca'iinsa osoo hin tahin dagaagina tamsaasa guddinaa fi akkasumas bilchina dimookiraasiidhaatti calaqqisa. Biin saba guddaa akka Oromoo kana dhiisi biyyoonni xixiqqoon illeen har'aan tana meeshaa sabquunnamtiidhaa takkaafuu miidiyaa xurree uummanni isaa yaada adda addaa ittiin ibsatu baay'eedha qaban. Kana muunja'u biyya alaa kana keessatti meeshaan sabquunnamtii cimaan har'aan tana isinii ibsuu deemu kuni kan bara 15 dura magaalaa Minneapolis keessatti eegalame. TV Oromoodhaa takkaafuu Oromoo TV magaalaa Minneapolis guddisuu irratti qoonni isin laattan wareegamni isin kafaltan yeroodhaan qabeenyaan sammuudhaan kan hangana ja'amee tuffatamuu miti. Obbo Kadiiroo, Obbo Sa'iid, Obbo Jaliil, Obbo Ahmed Yaasiin hojiin isin hojjechaa jirtan tan fedhii takka dhuunfaa irratti rarraatu bu'aa irratti rarraatu osoo hin ta'in tan wareegama ummata keessanii fi saba keessaniif gochaa jirtan waan ta'eef irra deebi'ee galatoomaa jabaadhaa isin bira jirraa isinin jechaadha. Baga waggaa 15ffaatiin isiniin gahe dhaamsa jedhu isinii dabarsina. Kanuma irratti hundaa'uudhaan magaalaa Torontoo keessatti torbaan dabre kana tuuta hundeedhaa kan walitti qabame keessaa dura taa'aa tuuta hundee obbo Eliyaas Abdurrahmaanii fi akkasumatti miseensota tuuta hundee keessaa nama lama obbo Badrii Abdootii fi Sheekh Muhammad Saanii Shankifee dhaamsa gabaabaa isinii dabarsanii jiran. Galatoomaa warri TV Oromoo qopheessanii qindeessanii amata 15 dabre kana asiin geessan humna teessanii fi yeroo teessan itti dabarsitanii hawaasa keessan guddisuudhaaf beekumsa nama hundaaf ibsitanii fagoo jiru hadhiyoo jiru addunyaa irra ibsitanii afaan Oromootii fi aadaa Oromoo jabeessuu irratti warri hojjetan galatoomaa isin jechaa akka dura taa'aa tuuta hundeetti waan fuuldura dhufaatiis dinageenis humnaanis yaadaanis isin bira dhaabbannaa jabaadhaa itti fufaa ammallee akka tuuta hundeetti doolaara 1,000 gargaarsa kanneen jirra fuulduraafis akka nama tokkootti akka Oromoo hundatti waan dandeenyuun hundan isin bira dhaabbannu abdii waan isin seenna waa'ee isin seenna galatoomaa jabaadhaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Obboleeyyan keenya xiqqaa fi guddaan akkam jirtan nagayaa hojjettoota TV Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtan hundi keessanuu baga Rabbiin ayyaana kanaan
نجاه جتشالا أيانا غاري TV غاري قوا هند دبرسو خركنا أمة خينيا إبسو خنگرتي ركنا وان قم نشوفه درب باسه ودوها كان رويسنه إبسو إسن هاغدو جتشا تناف ربي إسن هاغر غارو واني إسن غدو قبدن نموت هنداو والكتم ما دلالتني هكا دبچا akka ummanni oromoodhaa hundi tokkummaa isaatiin jiraatu odoo addaan hin baafne warreen amantiidhaa hundaahu dhugaa oromoo qabdu san dubbattanii ummata keenya qabsotti hiriirsu hiriira kana jalaa hafuu dhabuu sheekkan keenyas hayyoottan keenyas luboonni keenyalleen hundi ilmaan oromoo waan ni taatan waan nuti waliin nu fidu oromummaa qofaa amantii namuu addaan qabaa akka abbaa amantii keessanitti namu ummata oromoo dhaabbattanii isaan kanaaf hiriirtanii waan isaan barbaadan godhuun nurratti jira odoo haqan dhoysine tanaaf jabaadhaa obboleeyyan keenya bilisummaa akka baanu wal qabadhaa tokko tahan alaa galanii insha Allah tanuman isiniin jaa yoo rabbi jegaa bal'inatti wal agarraa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Sheikh Muhammad Sani Shankife magaalaa Toronto tuuta hundee irraa galatooma jirtan fayyaa nagayaa maatiin Oromoo TV deeggartoonni akkasumattis daawwattoonni Oromoo TV dhaa hundinuu bagaa ayyaana 15 isaatiin isin ga'e nu hundinuu waliin gammanne bakkeen irraa isinii dabarsu magaalaa Toronto irraa tuuta hundeetti irraa miseensa tuuta kanaati. Miseensotiin keenya guutuutti akka deeggarsa isinii qabanii fi akkasumatti namooti naannoo kana jiran tajaajila isin amata 15 dabarsitan dabre kana if wareeguudhaan hojii teessan dalagaadhaa ammoo televiziyoona kana dantaa ummata Oromoodhaaf eeysisuu tajaajiluudhaan qooda isin qooddan kabajaa guddaadhaan isinirraa fudhanne akkasumatti ayyaana keessan kana ayyaana bareedaa kagammachuu khafuul durattiin qindoomina kana caaluun jabeenya biraatiin asbaatanii ummata Oromootiif tajaajila guddaatti kannitan isinii haa ta'uu jennaa galatoota keenya kan dhageeffatan kun dhaamsa gabaabaa obbo Eliyaas Abdurrahmaan Sheikh Muhammad Sani Shankifeetii fi obbo Badri Abdooraa dabarsan daawwattoonni TV Oromiyaa magaalaa Torontootii fi Oromoonni addunyaarra jirtan hundinuu bara 15ffaa kabajaa godhamu kanatti Oromoo TV magaalaa Minneapolis biratti argamu gargaaru qabeenya yaadaan dinagdeen kara hundaanuu akka daran guddatu wareegamni isaan bara 15 guutuu godhaa turan maallaqa kiisha isaanii irraa baasanii yeroo isaanii gubanii ilmaan isaaniitii fi jiruu isaanii irraa achi qabanii kana hangaarraa godhan firiinsaa akka guddattu akka ashiitu gochuun waan dirqama Oromummaa nurra jiruuf jecha akka bira dhaabbattan isiniin jenna.